ولما قوتي وان في تقالون سنات جتا الرا gammachuu ilma dhalateetiif walitti dhuftanii ati shanaffaa guyyaa jahaa bara 2024 lakkoofsa faranjiitti dhalatee dhalaataa fi qalma wahuma shari'aan karaa goote keessatti qalu. الحمد لله الذي أعطى الإنسان من فضله ثمرة الفؤاد من الأهل والأولاد أحمده وأستزيد من جوده وأستتم به جميع الحوائج والمراد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الجواد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعباد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الناصرين له المنتشرين في كل البلاد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا هذا الحفل الكريم حفل بمناسبة المولود الجديد ألا وهو ولدي. أقول لكم ولد لي ولد سميته مبشرا ومؤاذ مساء الأحد العاشر من شهر ذي الحجة بعد صلاة العيد والظهر عند الساعة 7:55 من عام 1445 هجرية والموافق للعاشر من الشهر العاشر من عام 2016 ميلادي الحبشية والموافق للخامس من الشهر السادس من عام 2024 الفرنجية. وقد أقيم حفل مرسوم بمناسبة عقيقته يوم سابعه من تلكم الأعوام والشهور والحفل الكريم يدعو الله عز وجل أن يجعله مباركا أينما كان. أكاد يجون وبلغن كنت سنة نبي ملسوف ججة سرني تيسومتنا أفراتنا سرنا قالوتا المهارات وجين والقابة ججو هنا المهجتك مبشرين باسي بويان نتألته بويا خرنفا باتي ذو الحجة بويا إيدا صلاة إيدا في ظهر بودا ساعة 4 في دقيقة شنتم شن الرتي ثلاثة أكسم ساعة 4 في دقيقة شنتم شن بويا خرنفا باتي جهفا بركم لما في ودجها تاريخ حبشة أكسم أماس باتي شنفا قويا جها بركم لما في ديدم أفري لكوس فرنجيت دلت سرن أقيقا إسا قويا تربان إسا جيوتما جنسان كيسا قد أمي الرخنو قويا سبتيدات كناف أمتا كينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام بكتنتي وان بردو دغتامي تنبرتي دبيد أبيني لفتورتي نمني توكو ilmoon tokko gara dhalatteef waan godhuu qabu jira odoon dhalannillee waan godhuu qabu jira sunnaan nabiyyi ta dur lafa jirtu bakka takkaa baduun bida'aadha habaqaltu bakka sanitti
bida'aan bakka takkan buutuu sunnaan bakka takkaa dhabamte malee kanaaf jecha gabaabsineetuma innis guunneetuma dirqama waggaa ilmoon dhalatte namni tokko ilmoo moggaasuudhaaf dirqama bahuu qabu gahee inni bahuu qabu waan isa eeggatu isin dhageessisuu fi keessummoota kabajamoo ilmoon haqa qabdi odoon dhalannee fi eega dhalatteef mirga qabdi ilmoon namni dhalutiin cuftinu odoon dhalanne mirga qabdi eega dhalattees mirga qabdi ummata islaamaa keessatti sunnaan tun beekamtee bakka qabaatu qabdi haqni ilmoodha ka odoon dhalanne haadha bareedduu filuun haadha gaarii diin qabdu ta imaana qabdu tan ilmoon guddisaa bareedduu bira arkattu dura filtee fuudhuudha mirga ilmoon odoon dhalanne sirraa qabdu tokko kun jechuun lammaffaan yoggaa haadhaa wajji buluu deemtu zikrii rabbii dubbatuudha allaahumma jannibni shayxaana wajannibi shayxaana maa razaqtanaa jedhee walqunnamtii ilmoo keessa barbaaduuf godhu san duratti zikrii rabbii godhuudha inni lammaffaan nafaqaa bareedduu masruufa bareedaa haadhaaf godhuudha masruufa bareedaa fayyaa qaama ishii eegu kan jireenya ishii bareechu haadha ilmoo gara fuute tanaaf godhuu masruufuu jiruu ishii bareechu ilmoo gaarii akka moggaaftuuf ilmoo sammuu qabdu gaarii akka moggaaftuuf inni afraffaan haati yoo ta hiikamte taate ilmoo gara fudhattee ilmoo wajji hiikamtee ala jirtu taates masruufa akkuma ta mana jirtuutti godhuufi wanni afran kun mirga odooti ilmoon hin dhalanne namarratti jiru jechuudha ammoo eega dhalatte ilmoo arkatuun ni'maa rabbii guddoodha itti gammaduudha ta duraa rabbiin ni'maa guddaa naa kenne waan hin tolfatuu hin beekne tan hin bitatuu illee hin dandeenya tayoo inni naa kennuu baate dhaba jalaalam taatee natti haftu tola isaatiin naa kenne jette itti gammadda tokko kun inni lammaffaan gurra mirgaatti ajaantee habitaatti iqaamuudha haqa ilmoon sirraa harkatuu qabdu kun inni sadaffaan dheengiyyuudha waan takkaan dhihana eegalchiisu jechuudha timiraayyoo ta'e gaariidha dheengiyyaa harkatuudha ilmoon odoo harma haadhaan tu'u inni afraffaan rifeensa mataa irraa haaddee qixa isa mizaanu tokko maallaqa sadaqatu qarshii qixa rifeensa isaatii wajjin wal mizaantu takka sadaqatu kun guyyaa torbaffaa kan akka irraa kana ta'a haqni shanaffaa maqaa bareedaa baasu maqaa bareedaa sifa bareedduu qabu kan yoggaa yaamameen hiikkaa bareedduu qabu kan ilmoota na sabboonsiftu kana baasu maqaa fofokkataa maqaa mataa gannama qabachiisu kan hiikkaan isaa waan bida'aa calaqqiftu ammaa waan shirkiifaa calaqqiftu kaa fudhatama hin qabne akka shari'aatti hin baasan ilmoo maqaa bareedaa hiikkaa bareedaa qabu kan ilmoota na boonsisu kan gammachiisu kan qalbii ishii keessa gammachuu naqu kana laalaniifi baasan jaappaan ammoo haqiiqaa godhu akka irraa kanatti guyyaa torbaan isaa warraa qaluudha wanni irraa qalamu yoo ilmoo dhiiraa taate hoolaadhaatu ta'a yoo dhalaa taate immoo re'ee qalluu takkaatu ta'a dhiira taheellee re'een qalluun takka taqiimaa qabdulleen ni geessii irraa guyyaa torbaan isaa warraa qaluu ammas haqni torbaffaa hoosisaa isaa bakkaan ga'uudhaaf hoosisaa isaa amata lamaan guutuuf yoo inni guusuuf nama dirqu dhufte malee hoosisaa mucaan amata lamaan isaa guuttatuu qabaa mirga inni abbaa dhalirraa qabu jechuudha
mirgi saddeetaffaa kitaana irraa godhuudha. Qola irraa muruu jechuudha. Inni saglaffaan ammoo bakka guddisaa bareedduu isaaf godhee guddisaa tolchu. Guddisaa qaama isaatirraa kaasee tan sammuu isaa tan qalbii isaa keessa diin baqaaluu ganamumaan waan babbareedduu garsiisaa waan sammuu qabatee guddatu wajjin isa guddisaa tolchuudha. Inni kurnaffaan barsiisuudha. Sadarkaa barnoota waatti himanii baratuu yogguu dhaqe barsiisuudha ilmoo. Guddisaa fi barsiisuun waladdaa guddisaan akeeka agarsiifta, waan gaarii bira dalayda, waan gaarii bira dubbatta, waan shari'aan barbaaddu dalaydee qaama keetiin agarsiifta. Kana inni 11ffaan dhaalmaa harkachiisuudha. Waan qabdurraa ilmoontee dhaalmaa harkatuudha. Haqa ilmoontee sirraa qabdurraa ilmoo ati ifii dhalte dhaalmaa waan qabduu hongeessuun qabdu dirqama isiin sirraa qabdu tokko. Inni 12ffaan wal qixxeessu. Haqa isii dalaydee wal qixxeessu. Ilmaan kee waan dhalte mara wal qixxeessitee fuula tokkoon laalu harka tokkoon wajji deemu kana jechuudha. Tokko kennitee tokko dhiisuun mirga isii dhiibuu jedhamti, haqa ishiillee jedhamti. Inni 13ffaan ammoo tarbiyaa islaamummaa guddisaa islaamummaa eega isheen waatti himanii qabatuu dandeesse baratuu dandeesse guddisu. Kanaaf ummata keenya sunnaan nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam bakka cufatti guutuutu jira. Keessattuu bid'aan nu dhaaltee waan dalagnu wallaalchifte. Bakka tanaa sababa sunnaan nabiyyi asii gatamuudhaatti nu fudhatte hedduutu jira bakka tana. Bid'aa mawludaa tabaatii wajji wal qabattu dhiisii huuyi. Bid'aa yoggaa namni du'e waa qaluutti. Uummanni keenya yogguu namni du'e ni quraanna jee akka dirqamaa tokkotti beekaa waa qalu. Bid'aa nabiyyi keenya biraa bakka hin qabne sun qabriirra qaluu haa taatu ni quraanna jaanii guyyaa torbaanii amma guyyaa 40 haa ta'u wanni nama du'e wajjin wal qabsiifamee qalma wahii barbaadu cuftinuu bid'aadha. Qalmiti ibaadaadha. ربنا سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاته قلما رب ما في جيتكم تكتيا كم صلاة رب يبتوت قلمتني رب ما في وهم شريعان خرابو تكيست قلب بك شريعان اتقال انجين اتقال أبتو شريعان إسلاما amma guyyaa akka boruu iida arafaa dabarsine uduyyaa qallee sunnaa nabiyyiitti. Har'a aqiiqaa ilmoo irra jirraa sunnaadha. Yoo ilmi tokko fuudhe guyyaa aruusa isaa waliimaa gootee waan feete qaluun sunnaadha. Kanarraa kan hafe wanni akka qurbaanaa tan akka fidaa jedhamtee qalamtu, tan akka quraana jedhamtee qalamtu, mawluda jedhamtee qalamtu, qalma maqaa qabdu hiita maqaan qabne jidduu wanni kanarraa hafe shirkiidha. Yoo keessummaan si dhuftee ni qalta beeyladaa sunnatu illee yoo foon barbaaddee fooniif qalatti illee ni qalta. Waan kaanitti wanni lubbuu qalan dubbi qabdi. Sunnaa nabiyyiitii wajjin wal qabatu qabdi malee akkanumatti hin taatu. Kanaaf jecha namni waggaa ilmoon dhalatte waliimaa isaa godhee sunnaa nabiyyii lafa gadhaabe waggaa inni fuudhe waliimaa godhee sunnaa nabiyyii lafa gadhaabe bidaan hin dhaaltu. Kanaaf jecha har'a gammachuu ilma dhalateetiif walii dhuftanii kabajamoo hirmaattota du'aa teenyaa amma galatooma warra sunnaa nabiyyii lafa dhaabee faana gadhaabee
waadhuma sun mana biyyattii wajjin wal qaxxamsiifatee godhu rabbi nu haa godhu akkasitti gaa sunnaan nabiyyi ummata tokko keessatti bakka harkatuun barakaa qabdi ummata tokko guddina hoyruu guddoo qabdi sunnaa nabiyyi bakka cufattuu rabbiin lafa gannu haa dhaabsisu rabbi sunnaa nabiyyi faana lafa gannu haa dhaabsisu hoyruu gurguddoo rabbi nu haa katabu ilma feenya kaarra dhalate kanas karraa gammaddan rabbii isin haa godhu kan aalamu duniyaan gartanii gaaddisa isaa jala taa'ee ifaa isaatti dalagate isin haa godhu akkasitti gaa gama kiyyaan wannan isin dhageessisuu barbaade kanuma fakkaataa manguddoonni keenyallee gaa wanni shari'aa yogguu dhuftu yoo duraan beekuu baatanis namatti tolti gaafa ol baatee sunnaan nabiyyii takka lafa qabattee dalagamte waan namatti tolaati huduuda cufattu kanaaf manguddoonni keenyaas yaada babbareedaa qabu hamma wanni kun nama bareedduu akkana taate waan nama dhagahamu yaada babbareedaa wal dhageessisuun gaariidha akkas kana booda gaa keessummaa isaan teessan godhamtee du'aayis gootanii ankanumaan ulfaadhaa kabajamaa isiniin jechaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh